Tankurani. Magana eegdani. Mee egaa yeroo baay'ee maqaan keessanii keessattuu miidiyaa hawaasaa kana irratti deddeebi'eetu ka'a. Namni tokko eenyudha kolonelli kuni kan jedhu yoo yaada qabu warri isin beekanas jiraatan jechuu kooti. Isin eenyudha mee waa'ee keessan? Gammachuu Ayyaanaan jedhama. Oromiyaadhuma gara dhiyaa Koonyaa Horroo Guduruutti dhaladhe. Ona Abee Dongoroo ganda Malkee jedhamtutti dhaladheen baadiyyaatti akkuma ijoollee baadiyyaatti guddadhe. Yeroo dargiin kufuu high schooliin baradhan ture. Shaamboo jechuudha. Abbaan koo ijoollummaadhaan narraa du'e. Ani hangafaa. Warri keeyya harka qalleeyyi. Ijoollee obbolaa koo xixiqqaanatu guddisa haadha koo waliin. Carraan argamee warri OPDO nama hojiitti kaadhimu. Gaafa sanii waan Oromoo waan beeku maan qabu mindaa argachuufan mana leenjii seene jechuudha. Naqamte Calalaqii lafa jedhu. Achi dabballee ta'een ona irratti ramadame. Egaa ona kana Mataaraa fi Dagam hojjedheera. Dagam Salaalee. Salaalee Dagam. Mataaraa immoo Shawaa Bahachuudha. Mataaraa Fantaallee jechuudha. Achi immoo Kaaba Shawaa immoo Dagam ona Dagam dabballee ta'een hojjedhee. Achi egaa bara sana gama addaatu jira. Dhiphummaa ka jedhuun baruma 85 akka lakkoofsa Habashaatti haaromsa fudhachuu qabda jedhameen Huursootti ergame jechuudha. Achi Huursoo miseensa kaadhimama haaraa waliin leenjeen achi waraanatti ramadame. Akkasittan gara waraanaas. Maaliin hojiin dabbalummaa kun maaliin hojiin? Egaa haga humna keenya waan OPDO uummata barsiisuudha, uummata ijaaruu, dammaqsu kana. Gaafa sana dandeetti akkasiis dammaqinsa akkasiiyyuu qabaachuu baannu ramaddiin keenya akkas jechuudha. Huursoo gaafa dhaqxan kana namuma dandeetti wayiin ilaalanii filumoo filattaniitu gara waraanaatti gortan? Leenjicha adabbii haaromsa. Haaromsa sana achi galtan? Achi gallee akka carraa pirezidaantii Lammaan gaafas nu waliin achi jira. Inni calli irraa akkasumatti haaromsa fudhatu deemee dhaqee.